qabatanii jirtanii ergaa Phaawulos gara warra Efesoonitti ergee boqonnaa tokko lakkoofsa 11 irra kan jiru baafadhaa walii wajjin dubbisna. Akkasidha maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Waaqayyo waan hundinuu akka akeeka isaatii fi akka fedha isaatiitti akka ta'u hin godha. Nus immoo akka inni yaadee qopheessee duraa qabutti karaa Kiristoos waamneerra. Nuyi warri duraan dursinee Kiristoosiin abdii godhannee ulfina isaatiif galata akka taanuu fi nu fo'ate. Isinis immoo ergaa dhugaa wangeelaa fayyina keessanii karaa isaa dhageessanii isin warri dhageessanii itti amantan hafuura qulqulluu isa abdachiifameen mallatteeffamtaniittu. Hafuurri qulqulluun immoo warri kan Waaqayyoo ta'an galata ulfinaa isaatiif yeroo furamanitti waanta nuyi argachuuf jirruu fi qabdii keenyadha jedha. Mee mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoo akka dubbii isaa kana hiikee nu barsiisuuf obboloota koo Waaqayyoon kadhannaa. Dubbiin sagalee Waaqayyoo akkuma jedhu Waaqayyoo yeroo ofii isaatiitti wanta barbaade wanta akeeke hin godha. Isa godhus immoo nuti warri isaan fo'amnee akka inni jaallatetti akka inni barbaadetti warri yaadaan qabamne karaa Yesuus Kiristoos maal taanee ulfina isaatiif galata akka taanuu fi fo'amneerra. Warra fo'atame kana immoo Yesuus Kiristoos dubbii isaa isa dhugaa isaanitti dubbachuudhaan dubbii kanatti akka isaan amanan godhe. Warri dubbii kanatti amanan immoo maal ta'an jedha guyyaa dhumaa sanaaf hafuura qulqulluudhaan mallatteeffamanii. Hafuurri qulqulluun kun immoo qabdii keenyadha. Haleluuyaa. Akkasidha dubbiin sagalee Waaqayyoo firoota ko. Waaqayyo yaadaan nu qabee nu waamee kan nu waameefis immoo maal akka taanuuf ulfina isaatiif galata akka taanuufidha jedha. Waaqayyo warra waame kana immoo karaa Yesuus Kiristoos dubbii isaa isa dhugaa kanatti dubbateera jedha. Egaa dubbii isaa isa dhugaa kana Waaqayyo nutti haa dubbatu. Dubbii sagalee Waaqayyoo dhaga'uuf kan dhuftan Waaqayyo isinitti haa dubbatu. Ba'aa baattanii dhuftan baattanii akkas hin galle. Gaaffii qabattanii dhuftan qabattanii akkas hin galle. Dhibee kam dhukkuba kamiyyuu qabattanii kan jirtan dubbiin sagalee Waaqayyoo akkas irraa caasuuf Waaqayyotti dhiyeessuun nurra jira. Si galateeffanna Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Gaarummaa kee tola kee faraara kee hundumaaf maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Tokkoon keenya yaa Waaqayyo gooftaa maaliif akka fuula kee dhufne situ beeka. Maqaan Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo gooftaa nutti argamtee dubbattee nu fayyistee nu jijjiiruun jaalala kee nuuf haa ta'u. Ba'aa isaanii baadhatanii yaa Waaqayyo gooftaa Waaqayyo irraa buusa jedhanii kan dhufan irraa ba'aa isaanii buusi. Dhukkuba isaanii qabatanii Waaqayyo nu fayyisa jedhanii kan dhufan dhukkuba isaanii taa fayyadi. Gaaffii qabatanii kan dhufan Waaqayyo deebinaa kenna kan jedhaniif deebinaa kennamu. Furmaata barbaacha mana kee kan dhufan maqaa Yesuusiin furmaata argatanii. Yaa Waaqayyo gooftaa kan namaaf hin danda'amne siif ni danda'ama. Gola tokkoo keenyaa seenaa kee jijjiiruun jaalala kee nuuf haa ta'u. Hafuurri kee qulqulluun laphee keenya tolaa galu. Hafuurri kee qulqulluun jireenya keenya tolaa galu. Hafuurri kee qulqulluun sammuu keenya tolaa galu. Yaa Waaqayyo dubbii kee akka dhageenyu maqaa Yesuusiin sammuu keenya nu bani. Laphee keenya nu bani. Gurra dubbii kee dhaga'u nuu kenni. Hafuurri kanaan muka rukutame haa ta'u. Qilleensa irraa lafarraa rukutamu. Yaada keenya irraa kan rukutame haa ta'u. Humni kee yaa Waaqayyo gooftaa akka seenan hojjenne. Dubbii kee akka humnaan hin dubbatamne. Hafuurri kee akka nu hin barsiifne. Lapheen keenya yaadni keenya akka adoon akka qabamuudhaaf ramadamanii kan jiran maqaa Kiristoos Yesuusii kan galagalanaa ta'ani. Waldaa kana keessaa kan galagalanaa ta'ani. Laphee namaarraa kan galagalanaa ta'ani. Yaada namaarraa kan galagalanaa ta'ani. Dubbiin kee akka hin dubbatamne kan barbaadu kamaa rukutamu. Humni kee hafuurri kee nu wajjirraan haa ta'u. Sitti dabarsinee laanna sagantaa kana gooftaa nu gargaara. Ani dadhabaadha yaa Waaqayyo. Wallaalaa saba kanaan gadi homaa gochuu hin dandeenye gooftaa fuula kee kan hin dhaabbadhee jiru. Fuula saba fo'atte kanaa kan hin dhaabbadhe yaa Waaqayyo. Ati inni dubbattee amma dubbii keetti geessu kottu nu barsiisi. Dubbii sagalee keetti kottu hiiki nutti dubbadhu. Yoo ati yaa Waaqayyo hiiktee nu barsiiste malee dubbiin kee nuuf galuu dhiisuu danda'a. Maqaa Kiristoos Yesuusiin hafuura qulqulluu nu barsiisi. Barsiisaa dhugaa inni taate gooftaa kottu nu barsiisi. Gadi jennaa kottu nurratti ulfina fudhadhu. Galanni bara baraan siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu. Sa'aatiin 2:10 lafumaan itti dhaabuu qabutti anillee otoo akka kookotii fixuun barbaada. Isin garuu lafatti na dhaabuu barbaadeetti na dhaaba. Yoo dheerates immoo na nuffitanii yaadanii sokkitanii na rakkisaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.
wanti irratti baranarraa Efesoon keessa tuun ta'ee ergaa Yihuudaa boqonnaa matokko qaba. Boqonnaa tokko lakkoofsa 17 kaasisnee hanga dhumaatti jiru wajjin ilaalla. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni jalqaba dubbise Phaawulos warra Efesoon sanaan maal jedhee sila yeroo jiran dubbifanne buloo tokko Waaqayyo yaadaan warra qabee karaa Yesuus Kiristoos akka isaan waamaman godhee kan isaan waamamaniifis immoo ulfina Waaqayyoodhaaf galata akka isaan ta'aniifidha jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warra ulfina Waaqayyoof akka isaan galata ta'aniif Waaqayyo waamamuu Yesuus Kiristoos dubbii isaa dhugaa itti dubbatee dubbii isaa sanatti immoo warri amananii hin fayyanii warri isatti amananii immoo hafuura qulqulluudhaan hin mallatteeffamanii hafuura qulqulluus immoo qabdii isaaniiti jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf irratti garbuloota koo dubbii sagalee Waaqayyoo waliin wajjirraan ilaallaa. Meenan dubbisa Yihuudaa erga Yihuudaa boqonnaa matokko qaba lakkoofsa 17 irraa eegaleen dubbisaa isinis na duukaa bu'aa dubbifadhaa warri dubbii macaafa qulqulluu qabattanii jirtan. Isin garuu michoota koo dubbii ergamoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kanaan dura dubbatan yaadadhaa. Isaan yeroo gara dhumaatti ga'iftoonni warri Waaqayyo malaa'ika qajeelaa foon isaaniitti jiraatan dhufuuf jiru jedhanii isinitti himaniiru. Warri dhufan kun gargar ba'uun fidu yaada foonii jala of hin galchu. Hafuurichaa of keessaa hin qabani. Isin garuu michoota koo amantii keessan isa hundumaa caalaa qulqulluu irratti dhaabamaati cimaa. Hafuura qulqulluudhaan geggeeffamaati kadhadhaa. Jaalala Waaqayyoo keessatti of eegaa. Araara ittiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jireenya bara baraatti isin geessu eeggadhaa. Warra maman gara laafina agarsiisaa. Warra kaan ibidda keessaa butaati oolchaa. Warra kaan immoo uffata isaa cubbuu foon isaaniitiin xuraa'e iyyuu jibbuudhaan ofii keessaniifis sodaachuudhaan gara laafina agarsiisaa. Lakkoofsi 24 isin akka hin gufannetti Waaqayyo isin eegu mudaa malee gammachuudhaaf ulfina isaa dura isin dhaabbachiisuu hin danda'a jedha. Irra deema lakkoofsa 24 isin akka hin gufannetti Waaqayyo isin eegu mudaa malee gammachuudhaan ulfina isaa dura isin dhaabbachiisuu ni danda'a. Eenyu fa'i warra nama kan dubbisaa wajjin godhaa turan jechuudha. Yihuudaan ergaa kana yeroo barreesse amantoota kutaa biyya Eeshiyaa keessa jiraataniif ergaa kana kenni barreesse. Amantoonni suni biyya kana keessa yoo ta'anitti barsiisota sobaatiin akkasumas immoo warra gooftaa Yesuus Kiristoosiin fudhatanii gara booddee deebi'anii immoo lo'anii dhufanii amantoota keessa fakkaatanii jiraatanii barumsa sobaa isaan kennanii amantoonni sun gowwoomfamaa jiru waan ta'eef akka isaan hin gowwoomfamne akka isaan jabaachuu qaban akka isaan gooftaa isaaniitti qabamanii jiraatan akka isaan abdii Waaqayyo isaanii kenne sana itti qabamanii eeggachuu danda'anii fi ergaa kana isaanii barreesse. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ergaa isaan jajjabeessu ergaa isaanii fi amilee ta'u ergaa isaan dhaabuu danda'u kanadha. Yihuudaan ergaa kana isaanii barreesse amantoota kanaaf. Galanni isaaf haa ta'u. Namoota baay'ee dhokatanii gooftaa fakkaatanii namoota gooftaa fakkaatanii amantoota fakkaatanii tajaajiloota sirrii fakkaatanii waldaa keessa riphanii dhufanii ta'anii barumsa sobaa barsiisan rakkina hin taane amantoota gidduutti uumantu jiru waan ta'eef isaan kanarraa of eeggadhaa jedheetu amala isaanii lakkoofsa tokkorraa kaasee hanga 17 amala namoota kanaa lafa kaa'a. Achi immoo wanta isaanii jedhe jaroota kanaan immoo 17 irraa eegalee wanta isaan gochuu qaban immoo isaaniitti. Egaa mata dureetti akka mata dureetti kan hin qabadhe lakkoofsa 24 isa jirudha. Waaqayyo mudaa fi gufannaa malee gammachuudhaan ulfina isaa dura eenyu fa'i dhaabuu danda'a? Ameen. Waaqayyo mudaa fi gufannaa tokko malee gammachuudhaan ulfina isaa dura eenyu fa'i dhaabuu danda'a? Iddoo kanatti Yihuudaan ergaa kana yeroo isaanii barreesse ulfina Waaqayyoo dura gammachuudhaan dhaabbachuu kan sin dandeessisu kana yoo gootanidha jedheetu amantoota kanatti dubbata. Erga amala namoota kana isaanitti hime namoonni kun ga'isoodha, namoonni kun gargar ba'umsa facaasu, namoonni kun amala akkasii qabu isaan irraa of eeggadhaa erga jedheeti mudaa fi gufannaa tokko malee gammachuudhaan fuula Waaqayyoo gooftaa keessa jiru dhaabbachuu yoo barbaadan immoo jedheetu tokko lakkoofsa 17 irratti jiru warra waan itti dubbatanii yaadatanii jiran oolchan ta'uu qabdu jedheetu isaan itti dubbata. Lakkoofsa 17 irratti jiru laala. Isin garuu jedha keessuma baasee isin garuu warri kamisaan warri gooftaa Yesuus Kiristoos duwwaa ilaalanii deemu warri barsiisota sobaa kanaan hin gowwoomfamne kun isin garuu jedheetu michoota godha dubbii ergamoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos
maal godhaa jira yaadadha. Ameen. Isinis immoo waan Waaqayyo isinitti mee yaadadha. Dubbii sagalee Waaqayyo maal akka isiniif jedhu yaadadha. Raajota soomduu, barsoota soomduu, warra bara kana biyya lafaa kana keessa deemanii iddoo adda addaatti wal bibittilaa walan kanarraa of eeggadha. Bitiree ta'e isinis dubbii sagalee Waaqayyo nuuf ilaala. Isa Waaqayyo waa'ee isaanii isinitti dubbatu dhaggeeffadhaa yaadaan qabaa isa jira hooshaa jedheetu iddoo kanatti Yihuudaan tokko jedheetu namoota kanaaf amantoota kanaaf dubbata. Inni lammaffaan immoo warra amantii isaanii isa hundumaa caalaa qulqulluu irratti cimanii dhaabbatanidha. Warri kam? Warri mootummaa Waaqayyo ulfina Waaqayyo sana dura dhaabbachuu danda'an yookiis immoo warri Waaqayyo gammachuudhaan mudaa tokko gufannaa tokko malee ulfina sana dura dhaabbachiisuu danda'u warra kamii? Warra amantii isaanii isa hundumaa irra caalaa qulqulluu ta'etti qabamanii jiraatan. Haleluuyaa. Amantiin keenya hundumaa irra caalaa qulqulluudha firoota. Amantiin nuti qabannee jirru inni nuti amannee jirru maal qulqulluudha. Akkasumas immoo maal gati jabeessadha jedha sagalee Waaqayyo miti jedhee. Amantiin nuti qabannee jirru kun maal gatiin isaa cimaadha. Isa gatiin isaa cimaa ta'e kanatti qabamnee jiraachuu qabna. Isarraa gara boodaan jedhina. Barsoota kana hin dhaggeeffatina. Warra isin goyoomsan kana hin dhaggeeffatina. Isaan karaarraa isin kaachisu. Isaan amantii keessan isa qulqulluu isa mudaa hin qabne kanarraa akka isin gufattanii guftan godhu isaan hin dhaggeeffatina. Qooda kanaa maal godhaa? Amantii keessa irratti cimaa qabamaa dhaabbadha. Arras immoo nuuf ergaa keenyadha. Ameen. Arras obboloota koo wanti nuti gochuu qabnu wanti nuraaf baay'ee jira. Biyya lafaa kana keessa wanti nama raasu, wanti nama sodaachisu, wanti duuba nama deebisu waan baay'eetu jira. Maali Waaqayyo maal kana irratti godha? Maali Waaqayyo maal biyya lafaa kanatti rakkina kanatti gidiraa kanatti yaaddoo kanatti dabarsee na kenna jennee isaan kanaan yeroo hundumaa yeroo nuti gara boodaa deemnu baay'eetu jira. Akkas gochuun nurra jira. Amantiin keenya isaan kanaa oli. Ameen. Gatiin isaas kanaa oli. Qulqullummaan isaas sanaa oli. Wanta nuti qabna jennee abdannu oli. Haleluuyaa. Amantiin keenya gatii guddaa qaba. Amantiin keenya qulqulluudha. Amantiin keenya mudaa qaba burata. Kanaaf jedhe Yihuudaan amantii keessan isa qulqulluu sanarratti maal ta'a jedhe qabamaa cimaatii dhaabbadhaa. Wanti baay'een garaa garaas gurra keessa irraa asaasu dubbata guyyuu baay'achuu danda'a. Isin garuu isarratti cimaa dhaabbadhaa jedheetu iddoo kanatti dubbata. Inni sadaffaan warra kamtuu mudaa fi gufannaa tokko malee Waaqayyo gammachuudhaan filataa dhaabuu danda'eedhuu fi warra hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii kadhatan. Beekiin maxaafa qabattee jirtu yoo ta'e Isaayyaas 58 tokko hanga 11 dubbisi. Dammaqsaan immoo Galaatiyaa 5:17 dubbistaa yeroo beekiin dubbisee deemu. Warra kamiin jedhee warra hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii kadhatanii jedha. Lakkoofsa 1:20 irra jira. Isinii bal'uun ergaa Yihuudaa duramee. Isin garuu michoota koo amantii keessan isa hundumaa caalaa qulqulluu irratti dhaabamaati cimaa jedhee erga dubbatee booda hafuura qulqulluudhaan immoo geggeeffamaati kadhadhaa jedha. Beekinaa dubbisi. Hafuura qulqulluudhaan maal ta'a geggeeffamaati Waaqayyoon kadhadhaa. Beekin dhufaa dubbisuu yaadaan duukaa bu'ee dhaggeeffanne isinis dubbifadhaa duukaa bu'aati. Isaayyaas raajicha 58:11 namni dubbisa maqaa Yesuusiin akkas jedha. Waaqayyo hamma dandeessu guddisii dubbadhu malee of hin qabin. Sagalee kee akka biilootti ol kaasii dhageessisi. Saba kootti irra daddarba isaanii sanyii Yaaqubitti cubbuu isaanii himi. Isaan guyyaa hundumaa na barbaaddatu. Karaa koo beekuus hin fedhu. Akka saba wanta qajeelaa hojjennuu fi seera koo isa qajeelaa hin dhiisiniif wanta gochuun isaaniif ta'u beekuu hin fedhu. Ana Waaqayyotti dhiyaachuus hin jaallatu jedhu. Isaan ati gara keenyaa hin ilaaltu. Inni garuu hin jiru. Fayyina hin eegganna. Erga ta'ee eenyu nuyi maaliif soomne?
ati nuuf hin beekne erga ta'ee nuyi maaliif dhiphifne hin jiru. Waaqayyo immoo kunoo yeroo soomtanitti waanuma jaallataniin raawwatu. Hojjetoota keessanitti hojii dinqisiisu. Kunoo isin yommuu soomtan waliin gochuuf, waliin lolu, abootteedhaanis waliin rukuttu. Akka amma soomtan kana yoo itti fuftan kadhata keessan waan isiniif dhaga'u isinitti fakkaata. Soomiin ani fudhadhe isa akkasii ture inni isin soomuudha jettan isa namni gaaf tokko of dhiphise akka dhallaadduu coolagee mataa isaa gadi qabatee uffata gaddaas uffatee daaraa keessa taa'u kana guyyaan Waaqayyo jaallatus isa kana. Soomiin ani fudhadhe warra firdii jal'aadhaan hidhaman hiikuu, hudhaa wanjoo itti furuu, warra cunqurfaman luba baasuu, wanjoo hundumaas isaan irraa caccabsuu mitire. Buddeena keessan warra beela'aniif, hiyyeessa olii fi gadi jooruuf, iddoo bultii kennuu isa qullaa ta'e yommuu argitan daara baasuu, warra warra aantii keessan ta'anitti dugda gatuu dhiisuu mitire. Yoo kana hundumaa gootaniif ifni keessan akka biiftuu ganaa oliin ba'a. Madaan keessanis dafee deebi'ee fayya. Qajeelummaan keessan isin duraa in adeema. Ulfinni koos isin booddeedhaan isin in eega. Yommus isin ana hin waammattu, anis isiniif nan deebisa. Gargaarsaaf gara kootti in iyyattu, anis isin jalaa nan owwaata. Isin nama cunqursuu yoo dhiiftan, quba namatti qabdanii jal'ina namarratti dubbachuus yoo dhiiftan, sabeedhaaf nyaata yoo kennitan, isa rakkates yoo gargaartan, ifni keessan kana keessatti ba'a. Dukkanni keessanis akka guyyaa saafaa hin ta'a. Waaqayyo isaan eebbisu. Waaqayyo obboleessa keenya eebbisu. Iddoo kanatti akkuma hundi keenya iyyuu dubbifannee waan lamatu jira. Waan lama Isaayyaas akkamitti saba kana barsiisaa jiru. Sabni kuni yeroo sooma soomutti wal lolaa, wal qoccolaa, walirratti ka'aa, walirratti gungumaa, abootteedhaa, wal rukutaa, maal godhaa jedhama akkuma dubbii sagalee Waaqayyoo dhageesse. Kana godhee mootii Waaqayyoo irraa in eega waan ta'eef meelli maa Waaqayyo naaf raawwatu noo kadhadheera. Adoo Waaqayyo kadhataan ture, adoo Waaqayyo wajjin dubbachaa ture. Waaqayyo maaliif kadhata koo naaf hin deebisuu jedhee immoo Waaqayyo irratti mormasii gungummii kaasa. Maal godhaa kadhataa ture jedhama jaan qulqulluun aboottee wal rukutaa, waliin lolaa, wanta sirrii ta'e hin godhu. Kana keessaa immoo Waaqayyo maaliif Waaqayyo gaaffii koo kanaaf deebii naan laatu? Maaliif Waaqayyo kadhata koo hin dhaggeeffatu jedhe Gooftaan Yesuus immoo gara gajjallaatti immoo ani akkasitti waan kadhata keessan sirrii dhaga'u fakkaataaree jedhee immoo Gooftaan sanatti dubbata. Soomni ani fuudhee yookiis immoo kadhanni ani barbaadu kadhata akkasiitiiree jedhe. Itiiree kadhata akkasiititi. Kadhata ni barbaadu isa rakkate rakkina isaa keessatti gargaaru, hudhaa wanjoo namootatti furu, aantii ofiitti dugda gatuu dhiisuu. Kadhanni ni fuudhee kadhata akkasiiti. Garaa qulqulluu yaada qulqulluun ana Waaqayyo Gooftaa keessan duratti dhiyaattanii akkasin na barbaaddattanidha kadhanni barbaadu malee kadhata wal lolaa wal qoccolaa na kadhattan sana hin barbaadu. Isa sana hin dhaga'u. Yoo garuu deebitanii akkan barbaadetti kadhattan anis hin dhaga'a jedha. Haleluuyaa. Egaa hafuura qulqulluun geggeeffamanii yeroo kadhatanii isa Waaqayyo barbaadu sana godhu. Yeroo hafuura qulqulluun geggeeffamanii kadhatan Waaqayyo maal barbaadaa jedhanii dursanii yaadu. Wanti Waaqayyo kadhata koo keessatti narraa barbaadu maadha? Dura laphee qulqulluu yaada qulqulluu fuula Waaqayyo duratti dhiyaachuu. Gaafa laphee qulqulluu yaada qulqulluun dhiyaatu hafuurri qulqulluu sun na keessa taa'ee waan ani kadhu sana Waaqayyotti naa dhiyeessa. Anaaf kadhata hafuurri qulqulluun akkasii mitiire nuti akka kadhannu waan hin beekneef hafuurri qulqulluun nuuf kadhata jedha. Haleluuyaa. Kanaaf hafuura qulqulluudhaan geggeeffamnee gaafa nuti kadhannu kadhanni keenya fudhatama argata Waaqayyo duratti. Hafuura qulqulluudhaan geggeeffamnee gaafa nu Waaqayyotti sinnu Waaqayyo nutti sika. Hafuura qulqulluudhaan geggeeffamnee gaafa Waaqayyo wajjin dubbachuu kaanu hafuurri qulqulluun dursee wanta fagoo jirutti mul'isa. Haleluuyaa. Gaafa Gooftaan Yesuus Kiristoos gara mandara Yerusaalemitti ol ba'ee amma guyyaan ilmi namaa dabarfamee harka jallootaatti kennamu ga'eera. Kottaa waliin deemnaa jedhetti
maal jedhe Phexros kun tasuma sii ta'uu qabu akkamitti dandeetii harka namaatti kennan takka jalootaatti kennamtan namaa jedhe gooftaan maal ittiin jedhe turbe duraa seexana jedhe Phexros jedhe hin jenne hafuurri qulqulluun Yesuus Kiristoos keessa ture maal arge Phexros keessatti seexana arge ilaala Phexros ergamaa Waaqayyo fudhatee of duukaa buuseeru garuu immoo seexanaa qodaatee jira utuu fooniin adeematee Waaqayyo Yesuus Kiristoos Phexros jedha malee seexana hin jedhu maaliif Phexros dubbate qaba ittiin Phexros waan dubbate turbe duraa Phexros jedha malee seexana hin jedhu garuu gooftaan Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluudhaan waan gaggeeffamaa jiru wanta hafuurri qulqulluun godhi isaan jedhe waan godhu wanta hafuurri qulqulluun isatti agarsiise waan ilaalaa jiru lama hafuurri qulqulluun dhaqi jedhe waan dhaquufi Phexros otoo hin ta'in Phexrosin fayyadamee sanatti gufuutoo san arge haleluuyaa hafuura qulqulluun gaafa gaggeeffamnee kadhannoo obboloota koo nama miti isa nama keessa taa'ee loluu san arge amma yeroo baay'ee si beektu kadhatuma koodha abaluu akka isheen lafatti dabalamtu akka isheen duutu akka isheen baddu kadhatuma koodha yeroo hundumaa kadhaa dhugaama waaqayyo yeroo isaa walitti taasisan namoonni jiru hin dhageessan ijoo hin jiru jira kadhatuma koodha akkuma isheen galagaltu akkuma isheen nama hin taane ishee aballeessu malee ara waaqayyo kadhata akkasii dhaga'u jiru ilaalaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iyyuu Phexros keessatti seexana gufuuti ta'u argee Phexros keessaa seexana geggeessee Phexros kun namoota gooftaa Yesuus Kiristoosin dabarsanii kennan isa fannisan sana fuuldura dhaabbatee lubbuun meeqa akka isaan nama nagajaniittu erga maal ta'e erga seexanni sun keessaa rukutamee ba'e haleluuyaa namni nuti waaqayyo isaa ajjeesuu san guddisii isaa balleessu suni boonna waaqayyo ittiin qodaa godhatee iddoo guddaa ga'uu obboloota hafuura isa keessa jiru rukkuti jedha ameen hafuurri qulqulluun inni nuti ittiin geggeeffamne kadhannu gaa nama sanarraa rakkoo tokko hin qabu waaqayyo nama ofiisaa hin balleessu goyyoominaaf yoo ta'u kan waaqayyo balleessu hafuura hamaa nama keessa jirudha waaqayyo na keessa hafuura hamaa jiru na keessaa rukkutee nama qodaasaa na godhata waaqayyo sin keessaas rukkutee qodaasaa sin godhachuu barbaade malee isin inni rukkutu waaqayyo waaqayyo hafuura qulqulluudhaan yeroo nuti geggeeffamnu hamaaf gaarii gargar baasee nutti argisiisa hafuura qulqulluun sun nu keessa jiru yoo ta'e garuu firoota koo baay'ee ulfaataa naa dubbisi dabaas mee macaafa qulqulluu Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 17 dubbisi akkas jedha maqaa Yesuusiin fedhii foonii hafuuraan ni morma hafuurris fooniin ni morma isin waan jaallattan akka hin gooneef isaan kun lamaan waliin hin mormu hafuuricha yoo geggeeffamtan garuu isin seericha jala hin jirtan galanni waaqayyoo haa ta'u argitanii nama tokko keessa kana lamaantu jiru hafuurota kana lamaan na dhaggeeffadhaa dhala mul'ata namni tokko fooniis keessa jira maaliif foon uffannee biyya lafaarra jirra waan ta'aniif hafuuris immoo nu keessa jira maaliif Yesuus Kiristoos akka jalqaba isin jedhe waamamneerra waan ta'aniif gaafa waamamne sana Yesuus hafuura isaa nu keessa kaa'eera egaa hafuurri foonii fi hafuurri waaqayyoo kun immoo yeroo hundumaa maal isaan waliin wallaansoo faayidaa jireenya keessatti jireenya koo keessatti illee wal falmiin hin jiru yoo ta'e of eeggachuun nurra jira yeroo ati sobdu hin sobiisin jiru kan jedhu tokko immoo agenessi sanaan jiru yoo ta'e yeroo ati dhugaa dubbattu immoo manteelee maa dhugaa dubbatta kan jedhus immoo agenessi sanaan jira mitiire foonii hafuura jenneerra waan ta'e qaamni kun lamaan keessa jiru yoo ta'e dammaquu qaba waan barbaade akkuma nama jedhe waan manni barbaade godha yoo ta'e waan fiin godhanii raawwadha yoo ta'e waan manni bakka waan manatti dhagaame sana godhaa jira yoo ta'e hafuura qulqulluun na keessa jiru sokkee warreeti gaafati sobduun sobii gaafati machootu machaa'e gaafati ejjitu hin ejjii gaafati nama miidhuu barbaadu hin miidhiin gaafati hamatu hin hamati gaafati waa tokko gootu hin godhin qaamni jedhu tokko keessa keenya keessa jiraachuu qaba isaan maal ol godhu jedhee
wal'aansoo wal qabu jedhe. Kun nu keessa jira yoo ta'u jira nu keessa of haa ilaalu. Egaa iddoo kanatti Yihuudaan ergaa kan warra amantoota Eeshiyaa biroo barreessu hafuura qulqulluudhaan geggeeffamaati kadhadhaa jedhe. Dubartittiin isheen Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ijoollee lamaan qabaa adaraasa tokko mirga keessa tokko bitaa kee naagaa jettee gaafa isheen kadhatte maal jedhe Gooftaan isin waan kadhattanii beektanii isa kana namitti kan gochuu danda'u abbaa gosa waaqarraadha maa inni isin waan kadhattanii beektanii Gooftaan isaanii yeroo inni ceequu agarra waan kadhannu beekuu qabna. Iddoo kanatti Yihuudaan kanaaf ka'in amantoota kanatti waan pointii bareedaa kana dubbate mootummaa Waaqayyoo galuu kan dandeenyu ulfinaan fuula Waaqayyo Gooftaa keenya dura dhaabbachuu kan dandeenyu innis illee ulfina isaa dura dhaabbachiisuu kan danda'u gaafa nuti hafuura qulqulluudhaan geggeeffamnee kadhachuu dandeenye qofaadha jedheetu itti. Kanaaf hafuura qulqulluu geggeeffamaa kadhadhaa jedhe. Sababni isaa iyyuu namoonni jireenya badaa qaban, namoonni barumsa sobaa barsiisan, namoonni jireenya hafuura isaanii dadhabee sobanii nama Waaqayyoo fakkaatanii isin keessa galanii simmiidhaan isin gidduu jiru waan ta'eef kan sana beekuu dandeessan immoo yoo hafuura qulqulluu qabaatan qofadha waan ta'eef hafuura qulqulluudhaan geggeeffamaa kadhadhaa jedheetu ergaa isaa kanarraa amantoota kanaaf barreessa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen. Hafuura qulqulluudhaan geggeeffamnee haa kadhannu. Hafuura qulqulluudhaan geggeeffamnee haa kadhannu. Jireenya keenya guyyaa guyyaa hafuura qulqulluu nu keessa jiraachuu isaa haa mirkaneeffannu. Hafuura qulqulluun afaan haaraa dubbachuu miti firoota kun. Hafuura qulqulluun sasi keessa taa'ee gara daandii sirriitti si geggeessudha. Hafuura qulqulluun sasi keessa taa'ee daandii dhugaafamaa gargar baasu. Amma gara abbaan inni dhaqaa Gooftaan Yesuus Kiristoos yoo dhaqe immoo isinii wayya jedhe. Maaliif wayyaa jedhe? Ani si biraa sokkuu godhamu. Inni dhaqee abbaa biraa si ergu yeroo hundumaa si duukaa jiraata. Eewwanni hafuurri Ameen. Hafuurri qulqulluun Yesuus Kiristoos abbaa irraa nu ergu sun yeroo hundumaa nu keessa jiraata. Yeroo hundumaa dhugaa nutti dubbata. Yeroo hundumaa daandii nuti irra deemuu qabnu nutti argisiisa. Yeroo hundumaa kun soba kun dhugaadha. Kun sirriidha kun sirrii miti jedhee nu barsiisa. Hafuurri qulqulluu. Haleluuyaa. Bu'uurri kiristaanaa hafuura qulqulluudha. Hafuurri sun keessa keenya fiilmuun yoo ta'e kunuuta. Of ilaaluu qabna. Waaqayyo wajjirraan hariiroo nuti qabnu kan ittiin beeknu gaafa hafuurri sun nu keessa taa'ee foon keenya wajjirraan booksii wal rukutu. Yeroo inni booksii wal rukutu waan lakki yeroo isaan jedhanii gimmaa gamanaa wal falmanii jarri lamaan nu keessa jiru egaa gama warri gara keenyaa laallataa lolaatti tuunni afaan boollaa dhaabattee miti yeroo jarri lamaan garaa gara walitti ka'anii ati immoo gara foon qulqulluutti achi godhi foon immoo achiin kaanee sokka yoo ati gara foonitti akkas godhe hafuurri qulqulluu gaboo si keessaa jedhe inni kan foonii sun immoo maal godhatu fuudhee adeemu eessa dhaqate waa keessa dhaqatee si buuse akkuma saawwanii nuti ijoollee qote bulaa dhagaamee daawwitti iskaa turre waan ta'eef yeroo hundumaa afaan boollaa nama dhufan bareedaa jedhe. Maal gosti isaan otumattettuu miilli kun dhattee keessa buuti. Inni sokka bakkaachi barraan dhume saasana. Yeroo hafuurri qulqulluudhaan foon sun wallaansoo wal qabani yoo gara hafuura qulqulluutti godhe inni sun sokka. Yoo gara isaan sokkite immoo amma sitti agarsiisa waan of bareedu otuma sitti agarsiisu dhaqateeti bowwaa sana keessa si buusa na buusa. Kanaaf firoota kun hafuura qulqulluudhaan geggeeffamaatti kadhadhaa jedheetu Yihuudaan ergaa isaa kana sana amantoota Eeshiyaaf dabartee nuufis illee akka darmaduu darbuu qaba. Hafuura qulqulluudhaan geggeeffamnee yoo nus Waaqayyoo kadhannee mudaa tokko gufannaa tokko malee gammachuudhaan Waaqayyo fuula isaa dura dhaabachiisa. Ameen. Kanadha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni taanu saatiin gosa jedhamu. Tokko duwwaan dabala dhiibama naa godhaa sa'aatii na jalaa dhumteennaan itti ga'eefiiti. Inni taanu warra jaalala Waaqayyoo keessatti of eegan inni kanaaf ishee kana dubbaatti hin dubbadha. Warra jaalala Waaqayyoo keessatti of eegan akka isaan ta'uu qaban Yihuudaan ergaa isaa kana keessatti dabarta. Lakkoofsa 21 irra jira. Jaalala Waaqayyoo keessatti of eegaa jedheetu lakkoofsa 21 irratti dubbata. Jaalala Waaqayyoo keessatti of eegaa.
beekamas ergaa Phaawulos warra Qorontoositti ergata duraa sadii lakkoofsa kudhan dubbis ofirraa eegale. Jaalala isaa keessatti of eegaa. Jaalalli Waaqayyoo maalidha? Maali wanti Waaqayyo jaallatu? Maali wanti Waaqayyo irraa barbaadu? Isa kam keessatti of eeggachuun nurra jira? Amma nasii ba'ee gara mana kootiitti galuuf wanti Waaqayyo jaallatu si ba'ee budinoota irra keenyuun sitirra goree galuudha. Ani immoo dhakkachirra goree asirra goree ariseenirra goree gadi bu'a yoo ta'e anaaf Waaqayyo faallaa walii dhaabbanne jechuudha. Fakkeenya bareedaa isiniif haa galu deemu. Wanti Waaqayyo barbaadu sirra deemuudha yoo ta'e ani immoo achirra deema yoo ta'e jaalala Waaqayyo keessa hin jiran. Jaalala Waaqayyo keessa kan hin jiraannu yoo karaan irra deemedha. Wanta inni jaallate yoo godhedha. Na dubbisi. Na dubbisa maqaa Yesuusiin. Jaalalli danda'a gaarummaa sin argisiisa. Jaalalli hin hinaafu. Of hin jaju. Of hin boboksu. Jaalalli daba salphinaan ijaaju. Waan isatti tolu duwwaa sin barbaadu. Hin dallamu. Waan namaas namarratti hin lakkaa'u. Jaalalli qajeelina dhugaatti gammada malee jal'inatti hin gammadu. Jaalalli karaa tokkollee nama lafafu. Hunduma isaa hin amanu. Hundumaa isaa abdata. Hunduma isaas obsa. Jaalalli yoomiyyuu hin badu. Kennaa raajii dubbachuu yoo ta'e hafuuf jira. Afaan hin beekamneen dubbachuu yoo ta'e dhaabachuuf jira. Beekumsas yoo ta'e hafuuf jira. Wanti nuyi beeknu muraasa. Wanti raajii dubbannus muraasa. Raawwatamuun isaa yeroo ga'u immoo inni muraasi kun hin hafa. Mucummaa kun akka mucaatti nan dubbadhe. Akka mucaatti nan yaade. Akka mucaattis sababii nan kennan ture. Amma garuu erga nama ga'aa ta'ee akka mucaatti jiraachuu dhiiseera. Nuyi amma akka nama of ilaallee keessatti waa argee abaluu isaa hin hubatin hafe hin argina. Eebbifame. Maqeessaa eebbisu. Eebbifame guddaa argitaniitu jaalalli Waaqayyo maal akka ta'e. Of hin jaju, of hin bokoksu, lafa salphinaan ijaajuu, namarratti hammeenya yaadu, anatu caalan jedhu, anatu beekan jedhu. Jaalalli wanti hundumaa olidha. Raajii dubbachuu hin hafa, afaan haaraa dubbachuu hin hafa, kennoonni kan biraa hin hafu. Wanta ni beeku muraasa, wanta nuti hubannu muraasa, wanta nuti dandeenyu muraasa. Inni jaalala jedhamu kun garuu hundumaarra caala. Isatu bara baraan hafin wajjin jiraata. Jaalala inni jedhu kun immoo Waaqayyodha. Haleluuyaa. Jaalala Kiristoos Yesuus kana keessatti of eegaa amantootaa jedheetu Yihuudaan ergaa kana dabarsa. Jaalala kana keessa jirtu moo hin jirtan of eegaa. Jaalala Kiristoos Yesuus keessatti gaafa of eegdanidha kan isin mudaa tokko gufannaa tokko malee fuula Waaqayyoo dhaabbachuu dandeessanii. Kanaaf jaalalli Waaqayyoo maal akka ta'e beektu. Yoo beektu ta'e immoo isa keessatti of eegaa jedha. Jaalalli Waaqayyoo immoo kun osoo obboleessi keenya nu dubbisedha. Phaawulos ergaa isaa warra Qorontoos yeroo barreessu akka itti barreesse. Jirraantu jaalala sana keessa. Waaqayyo mudaadhaaf gufannaa tokko malee ulfina isaa irra kan hin dhaabachiisuu danda'u buloota koo warra jaalala Waaqayyo keessatti of eeganidha. Warra hafuura qulqulluun geggeeffamanii kadhatanidha. Haleluuyaa. Warra wanti dubbatame dhaga'anii hojiirra oolchanidha. Waan yaadatan ilaala. Ammatu kaanii torbi darbe faasanii faa maal nu barsiisan lamaan darbe beekiin maal nu barsiisan yaadattuu otoo hin jedhamne jirra. Rikkukunaas godhaa jirraa. Jiraan nu keessa akkas ta'uu qabu. Yoo isa dhageenyi gadhiisna ta'e barsiisonni soba warroonni gooftaa Yesuus Kiristoos raajonni sobduu riphanii isaan keessa seenan jiru suni nu gidduu jiru waan ta'e gaafa isaan kaanii waa tokko dubbatan maal taana hin jiru kaanii sun nu keessa baala jiru sun. Waaqayyo faasanii faayabbisu ammaanana keessa hin banne korojoo keessan keessaa qabduu dhagaa jedhanii yeroo jalqaba dhufan tokko nu barsiisaa turan. Dhagaan sun dhagaa Daawit keessa keewwatee darbatee miti dubbii sagalee Waaqayyoodha. Laphee keenya keessaa kana qabnu yoo ta'e akkuma Daawit darbannee boolii yaada dubbatuu danda'a. Inni nu dhageenye sun nu keessa jiru yoo ta'e kun duwwaadha yoo ta'e immoo asiin ture duwwaadha ammoo boordaa keessa jiru asoon kaa hin jiru. Asoon kaa hin jiru. Isachi dhufee natti saasu isachi dhufee duuteetta baddeetta cabdeetta namaa gaddaatetta akkasii gooftaan sin beekate akkasii jiru san kan ittiin of keessaa baaftetti darbattuu qabu. Inni dubbiin
sagalee waaqayyoo korojoo keessa keewwadhaan jedhamu sana korojoo keenya keessaa qabna dubbii kana laphee keenya keessa jira yoo ta'e dubbiin kun inni nu dhageenye yookiis immoo nu dubbifanne kun laphee keenya keessa jira yoo ta'e suma baaneetti darbanne gooftaan Yesuus fakkeenya gaarii nu ta'uu danda'a. Gaafa seexanni gara tulluutti ol baaftee bakka lafa onaa keessa dhaqattee dhagaa kanaanii daabboo godhi jettee ulfina guddaa biyya lafaa kanan sii kenna asirraa wal buusette maal jedhe gooftaan caafamee jira jedhe eessaa fuudhe macaafa qulqulluu dubbise miti of keessaa fuudhe ilaala kun caafata qulqullaa yeroo tokko dubbadheera yoo keessi taa'e caafatuma kitaabuma kitaabota kaanii yoo keessi taa'e yoo fuune as keessa keenya garuu hundi hojjetu qaba. Ameen. Guyyaa tokko lubni kan isaa dhufee nu barsiiseera waaqayyo isaa eebbisu. Kun kan inni hunda hojjetu of keessaa qabaatu as keessa gaafa taa'edha. Asirra yoo taa'e kun asuma jira. Kana fuudha as keessa kaa'a. Isa siinitti dubbatames asuma keessa kaa'a. Yoomiif si gargaara beektu gaafa nichatti duutee irraan akkasas si godha jedhu sun dhufee gaafa isa fuutee irraa dubbiin sagalee waaqayyo akkas akkalchedha ifatame irraa gaafateetti hin bada. Haleluuyaa. Caafanni qulqulluu irratti maaltu dhufa? Maal jedha caafanni qulqulluu si jechuu danda'a? Seexanni nu caalaa beeka waan ta'eef miti jedhee caalaa beekti seexanni gamna. Kanaaf dubbii sagalee waaqayyoo kana laphee keenya keessaa keewwan qulqulluu ta'u. Biyyi nuti keessa jiraannu kun immoo biyya baay'ee bal'aa. Jireenya kiristaanummaatti baay'ee ulfaataa. Hafuura qulqulluu kanaan hin geggeeffannu yoo ta'e dubbii sagalee waaqayyootiin jireenya keenya guyyaa guyyaa geggeeffannu yoo ta'e hafuura keenyas foon keenyas miidhuu danda'a. Kanaaf ergaa babbareedaa kana Yihuudaan amantoota warra kutaa biyya ishee keessa jiraatanii ergee har'a nuufis ni hojjeta. Dubbii sagalee waaqayyoo isa dhageenya waaqayyo gooftaan nuuf haa eebbisu. Eebbifamaa waaqayyo gooftaan dachaas na eebbisu.